Eid Mubarak. Naga. Kam. Pak Banjara. Atenya makan ke? Imran Ustaz Kapten Sofia. Ye. Galatom. Ayana Arafah barakaran. Baga geessan. Eid Mubarak sinin jenneera. Ayana kana sababeeffachuun mana nam jabaa tokkotti argamneerra. Namni kun barsiisaa amantaati. Akkasumas immoo manneen barnootaa irratti immoo barsiisaa barnoota ammayyaati jechuudha. Barsiisaa amantaati, barnoota ammayyaas barsiisaa. Yeroo dhiyoo as immoo kaapiteena yookaan immoo balaliisaa xayyaaraa ta'ee jira. Akkasumas gama amantaatiinis gama hawaasummaatiinis hojiiwwan hedduu itti gaafatama hedduu nama baachaa jirudha. Isaan eenyudha? Namni kun abbaan ogummaa hedduu kun eenyu laata? Wajjin Eid dabarsinaa kota. Eid Mubarak. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Eid Mubarak جنير. Eid Mubarak. نجا. كم. نجا. نجوما. فيا. درتو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جرتو جولي. نجا. كم. Eid Mubarak. ها. لكل مو سام كوني مو. يس. ها. كونو كافي زي جرا. هيراني. بس. Eid Mubarak. Eid Mubarak. daawwattoota keenya egaa kan amma dura hamma tokko waa isaan isinii himuuf yaalee keessummaan koo ayyaana Arafaa waggaa kana kunooti ana biratti argamanii jiru ta'ee anatu isaan biratti argamee ta'ee addaan baasne akkan duraan isinii hime barsiisa amantaati akka amma argaa jirtanitti ammoo kaapiteena yookaan balaliisaa xiyyaaraati kan laalaa jirtanii kan egaa Eid ayyaana Eidaa mana Ustaaz Kapiteen barsiisaa gaggeessaa fi daldalaa kan dabalatee jechaadha. Ustaaz Sofiyaan Usmaan biratti dabarsaa jira. Ustaaz Sofiyaan Usmaan as dhiyootti kapiteenummaa yookaan immoo balaliisaa xiyyaaraa ta'uudhaan eebbifamaniiti kan isaan jiranii. Kana wajjin dabalatee barnoota hedduu gaggeessummaa hedduu keessatti nama hirmaataa jiran dhalootaaf barnoota hedduu kan irraa qooduu dandeenyu waan ta'eedhaaf ayyaana Arafaa miilaadhaaf isaaniin keessumaa keenya godhachuuf filannee hordoftoonni amantaa Islaamaa marti keessanuu irra deebiidhaan ayyaana Arafaa bageettiin isin ga'e Eid Mubarak jenneerra. Ustaaz Kapiteen barsiisaa daldalaa bageettiin isin ga'e Eid Mubarak. Allah يبارك فيكم bageettiin waliin nun ga'e hunda keessanuu warra biyya keessaa warra alaa hawaasa muslimaa addunyaa irra jiran hundayyuu dabalatee isinis hunda keenya bageettiin nu ga'e baga waliin ga'e. Hayyee wantoonni amma yoonaan ibsuuf yaale kuni egaa waggoota keessa waan daddabalamaa ida'amaa dhufedha. Akkasuma ta'ee ifaajeen namni amma kana yaalee dhufe kun afaan itti ibsuudhaaf immoo na taphattabsiise iyyuu. Hagan ibsuuf yaale mee hamma tokko hamma ibsuuf yaale jira. Kana dabalataan immoo daawwattoota keenyaan of naa ibsame Ustaaz Sofiyaan mana amantaatti kanaan beekamu. Alatti hawaasa biratti immoo kan ittiin beekaman gulantaa hedduu qabu. Isaan kana marayyuu mee naa himaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جلق برت بقيس لينجاي هندكينا كم برنا كم بري إجري جيتشو مربادا مكان كيا سفيان عثمان شيخوتي كان تدلت أورميادا بيا ولدت كمنا لمي توكو غودينا بالي مقالة غرفة جدم تدلت
bara 1972 iblarratti dhalatee umriin amma waggaa 44 mana barumsaa weeb jedhamutti kutaa tokko bara 79 seenee achitti achuma Agarfaadha. hanga kutaa 9 achitti baradhee san booda immoo dalloo mannaa Baalee keessa barnoota sadarkaa lammaffaa achitti baradhee achirraa gara jooyin kan godhe gara Teachers Training College roobee jiru. Kolleejii barsiisota roobee. Achi jooyin godhe. Achirraa immoo nuti akka Agarfaatti waa lama baranna. Tokko madrasa jira. Madrasaa Sheekh Abdul Wahaab Al-Islaamiyaa jedhamti. Barnoota amantaa barnoota Idris barsiisti. Barnoota amantaa waggaa amata 9 achi keessa turre. Saabjektii gara 16 barsiisti. Barnoonni Idris jira. Kunis wal faana deema. Magaalattiin immoo akka magaalaatti oomishuma barnootaati. Irra caalaanis jechuudha. Oomisha barnootaa baay'ee. Ka Agarfaan jechuudha. Agarfatuma dubbannu oomishaadhaanis hin beekamami. Kolleejiin qonnaas achi jira. Asmara Yuunivarsiitiin dur achitti shift ta'ee achi ture. Asmaraarraa Agarfaan. Yuunivarsiitiin gaafa rakkoo sani Agarfaa ture. Yuunivarsiitiin achi ture. Otuma dubbannu Agarfaan oomishaan illee hin beekamami. Tokko Yuunivarsiitiin Asmaraadhaa yeroo zamana dargii keessa achi ture. San booda qonnaan bultoota achitti leenjisu. Oomishaan illee beekamtuudha. Barnootaan immoo irra beekamtuudha. Barnootaan ijoolleen iskool gochuu irratti waggaan hin eeggamanii. By the way jidduma kana su'aasofnu PhD 350 oltu magaalaa keessa jira. Agarfaamu? Agarfaane. Kanaaf kun akkuma boqojjiitti atleetiksiidhaan madaaliyaa baay'ee jennu. As amma mootummaa bakka seektara adda addaarra waajjira tokko seentee nama lama keessaa dhabuu hin dandeessu. Jiru. Iddoo hundaa jiru. Sirriidha. Yeroo baay'ee garuu Baalee duuchaadhaan waan himataniif malee. Yes, Baalee himatu malee irra caalaan isaa eessaa dhufte yoo jettee Agarfaadha. Karaa amantiitiinis warroonni gurguddaan amma arginu ka biyya alaa barsiisan ka biyya ambaa keessatti tajaajila kennan Dr. Abdul Shakur, Dr. Abdul Jalil, Dr. Jailan, Dr. Jailan Girataa, Dr. Kamal, Dr. Mahmud, Dr. Usman, Dr. Maal jennuun kunniin gurguddaan warri 70moota keessa 60moota keessa biyya alaa bahee baratee leenji'ee asitti deebi'ee asitti barate kunniin karaa amantiitiin jiru beeka. Akkanaan hin dhuftu jechaa hin jedhe. So karaa akaadaamiitiinis yoo ilaalte hundi isaaniitu sadarkaa biyyaatti namoota hin jiran jennee qabachuu dandeenyu Agarfaan hin oomishne. Aadaa barachuu trendiidha. Ilmi tokko gaafa dhalate irraa jalqabee meeshaa qonnaatti hin kennan daftara qabatee ba'a. So araddaan hundinuu nama dorgomsiistu qabdi jechaadha. Specifically akkanatti adda baasanii ijoollee Ambeentu, ijoollee Ilaandii, ijoollee maal jedhan iskoor gooti. So wal dorgoman jechaadha. Sidittaa tolu warra Agarfaa. Achitti barannee. Madrasaan jira, ammas jira. Maybe eega dhaabbatte waggaa 50tti kalofteetti. Achirraa laaluu dandeessa jechaadha. Qabsoo jaarraa walakkaadha barnoota irra turuun achirraa laalama. Same time political society dha beekamaadha. Yaw Baalee gabareewwacha matsaa jedhanii malee gabaree miti uummata barateettu mormate. Diddaa gabarummaatti beekamaadha. Mormii irratti beekamaadha. Baalee Rebellion jedhanii 8nya kifil kutaa 8tti kutaa 9tti history irratti history I think amma badee jira na fakkaata narreeshiniin isaa. Amma haphisaa dhufan natti fakkaata. Garuu fincila qonnaan bultoota Baalee jedhame sirna fiudaalaa fi sirna warra abbaa irree irratti jalqaba ka rasaasa dhukaasee ka fincila jalqabe Baaleedha. Kanaaf trendiin jiru akka hawaasaatti dammaqinni jiraachuu. Barnoota irratti madrasaan tokko waggaa 47 lakkoofsiisuu jechuun yoomirraa barnoota irratti dammaqina akka qabaatan argisiisu. Kana waan ta'eef achitti baradheen bahee. Amma ustaazu wantoota amma yoona naa himteerra ani
gosoota barnootaa fi ifaajee hamma kanaa gulantaa hamma kanaa tuullattee baay'ee dinqisiifachaa jira. Ani agaarfaadhaas not big deal naan jechaa jirta garuu. Akkanuma. Akkasitti natti dhaga'amaa jira. Akka barnootaatti agaarfaa dhufe hogguu jedhame baalee achi booda agaarfaan dhufe hogguu jettu. Akkuma nama tokkotti kana bira taa'u kunis profaayila mataa isaa qaba jechaa kunis ergasii jarru ibsu. Namni wal geenyuun kan waliin taphannus kan waliin jiraannus kan waliin hojjannus professionaala hundinuu. Wanni gaariin maal inni biyyaaf gaafa ta'an ufiif ta'uu dhabuun akkuma jirutti ta'ee bakki itti dhalanne achitti guddadhee san booda roobee seenee san booda kotobeen dhufee kotobees linguistiksiidhaan fudhadhee achi bahee san booda loowiin baradhee san booda educational planning managementiin fudhadhee sana booda leadership in amas mastersi tokko fudhadhee sana booda business managementidha sana booda mastersi kan biraa kana booda amas Islamic study Minnesota Islamic University ramo mastersi tokko isallachi fudhadhee amma already waggaa dhufu kan xumuramu PhD tokko limitation of Amharic language kan jedhu translation Qur'aana at the same time leadership PhD amma immoo kana dual PhD illee qabachuudhaaf dhiyaateera jechaadha. Egaa homaa gochuun hin danda'amu daawwattoota keessummaa akka kana akka maaliin jedha barnoota akka suunaamiitti nama fudhatee deemutu sartifikeeta amma maka gola isaanii tuulamee jiru arguun hin ulfaatu wantoota kanarraa hubanneerra yaada. Egaa uffata kaapiteeniidhaan jirra hamma ta'e kanaan haasofnee gara iida keenya kabajuutti deemna ustaaz. Egaa kan amantaa qofan filadhee ustaaz qofa jechaa jira. Ustaaz kaapiteeniin jedha kan irratti dabalee. Otuma dubbannu hojiiwwan hawaasummaa deeggarsa uummataa keessattii fi gaggeessummaa sadarkaalee gulantaa gara garaa keessatti illee hirmaachaa jirta ustaaz. Gulantaawwan gaggeessummaa keessatti hirmaachaa jirtuun illee isaan kanaan daawwattoota keenyaan walaa barru. Bareedaadha. Barnoonni jalqabumaa hogguu baratamu jalqabu abbaa jijjiira sana booda hawaasa jijjiira jechuudha. Achi booda biyya jijjiira achi booda addunyaa jijjiira. Wanni barumsa jedhan kuniyyuu waan hin beekne beekudha inni guddaa. Barumsi immoo value kan qabu oo lafarra bu'eedha. Yoon taane information ta'a. Anaa fi library jidduu garaagarummaan hin jiraatu. Yoo lafarra hin jiraatiin anis library miilaan socho'u library dhaabbatu immoo mana kitaabaa dhaabbatu ta'a. So barnoonni value kan argachuu danda'u yoo lafarra bu'eedha. Tokko kan lammaffaa hiikammaan barnootaatu nama ta'anii argamudha. Namni immoo socializationii qaba. Man is a social animal jetti warri psychology. Kanaaf ilmi namaa interactionii qaba. Kophaa jiraachuu hin danda'u. Kophaa jiraachuu eegan dandeenye immoo value add godhaa jiraatta malee trendii namni tokko qabatee deemsan irra deemamu jechaadha. Sababa saniif hawaasummaan dirqama. Hawaasa keessa jiraachuun illee dirqama, interaction illee dirqama. Sana keessa bifa lama sadiin. Tokko bifa kaayyoo mataa keenyaa kan ittiin qabnu amantii jira. Amantii Islaamaati. Amantii Islaamaa irratti amantiin hundinuu karaa nageenyaatti waama. Karaa jannataatti waama. Karaa obbolummaatti waama. Barnoonni gaariin illee karaa nageenyaatti waama, karaa obbolummaatti waama, karaa jireenyaatti waama. Barnoonni jechaadha. Barnoonni hamaa fi badaas qaba. Namni hanna illee leenji'a. So barnootuma taasuun illee xurree leenjii irra deema garuu. Xurree irra deema. So barnoota irraa kanaaf socializationiin jiru sun barnootuma baratte san hawaasaan tajaajilu. Inni jalqaba akka amantiiti. Sun Hamilton TV obboleeyyan nama afran hafan irra Ustaaz Raayyaa Kaamil Jamaal akkasuma Aydar dabalatee hundeessitoota televezyiinii Hamilton kan amantaa Islaamaa afaan Amaaraa fi afaan Oromoo hin qabaamne afaan Somaaliis qaba Amaaraas qaba afaan warra Kibbaas qaba kan dhaabbate waggaa amma 8ffaa seenaa jirra 7 fi wayii suni akka amantiin kiyyaa naa jajuu fi humna amantiidhaan hojjechuu dandeettu waan irratti hojjettu. Same time as deebitee immoo
akka hawaasatti akka namummaa qabatee humanitarian aid irratti Hegeref Charitable Organization nama kana dhaabbata wal gargaarsa Hegeref jedhamu beekamaadha. Inni kun kan dhiyoo Boorana Walloo bishaan boollaa kan qotu maashina guddaan bitamee jechuudha. Of course maashina gara miliyoona 60 wayitiin bitamee jechuudha. Boorana jira, hojii irra jira, hawaasa tajaajilu bu'eera. Hawaasummaan jira nyaata irratti buqqaatota Somaaliirraa buqqaan hawaasa keenya guddaa ka Xaafoo qubatee, ka Kattaa qubatee, ka Sulultaa qubatee, ka Bishooftuu qubatee, ka Baalee Roobee qubatee, ka Hawaasaa bishaan gurraacha qubatee hundi isaa hanga danda'ameen qubsiisneerra yoo xiqqaate mana 200-300 akkasitti ijaaramee gargaarsa Baalee irratti sababa hongeen dhufeen achi boottee 3 qabna ka bishaanii hawaasa nama 180 tajaajila ji'atti sadiinuu raayituu jira tokko daawwee qaachan jira tokko maal 00 dha hundi kan bitame kuni jira at same time immoo dirqama professionity jira immoo majlisa Finfinnee yookiin mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee amata 3 fi akkas legal department headii ta'een tajaajila isaan booda isaan tofodheenarra isaan as jiru abbaa seeraati inuma tajaajila kana achirraa nafe immoo gargaarsa namoomaa akka namaatti akka nama dhuunfaatittis akka gareetittis akka hawaasaatittis inuma tajaajilaa jirra barsiisummaas immoo barsiifna ammas barsiisummaa mana barnootaa dhuunfaa moo kolleejii moo kolleejii New Vision educational planning management degree jalqabaa ijoollee leenjisa. Kan namni barate amma kana tuullatu garuu dhaggeeffachuudhaaf ustaaz mee gara hamma tokko mallayyoo kaapiteenii ittiin jirru kana utuma kanaan jirru irraati haasofnu barsiisaa amantaati gulantaa amantaa keessaa sadarkaa isa olaanaa jedhamurraa bira geessaniittu maaltu gara barnoota ammayyaa kana keessaa immoo gara xayyaara balaliisuutti kaka'umsa akkasii ijoollummaatti mul'ata akkasii qabdu ture moo gaaf tokko kana barachuun qaba jettanii yaaddantu ture moo akkuma tasaa carraa wayii dhufennaan haalli mijatennaan immoo kamirraa ka'eeti gara kana leenji'uutti ka dhuftan? Jalqaba barnoota baradhe hunda riizinii wajjin baradhe. Riizinii wajjin. Sababaan alatti barnoonni kan jalqabaa kan dirqama yuunivarsiitii eegaseente kolleejii eegaseente si dirqaman sitti kennan jira. Kachi booda garuu sitti filata. Kachi booda sitti filata. Educational planning management gaafallee hin jiru barsiisummaadhaan wal fakkaata. Barnoota garuu rakkina adda addaatu jira. Quality irratti compromise waan goonutu jira. Qabiyyee barnoota irratti compromise waan goonutu jira. Kitaabbiin maxxanfaman irratti poolisii bahuu irratti gaafii gaafannu jira. Afaan Oromoo irraa jalqabee amantii irraa jalqabee haala irraa jalqabee wanni gaafannu akka professionitti wanni gaafannu hedduu jira. So barnoota kana hin arganne taanaan gaafiin keessi karaa sirrii irra deemu deebiin isaa sirriin ta'u. Iddoo sanitti argamuun dirqama at least contribute gochuun qaba yoo xiqqaate poolisiin bahuu haa ta'u mirga haa ta'u qabiyyee kitaabaa haa ta'u ani akka Oromoo tokkotti akka Musliima tokkotti akka nama Baalee dhufeetti akka immoo lammii kanaatti qooda 4-5 qabaan kan tokko ta'u anaan ta'u ta'a kan isa kaaniif ta'us anaan ta'u ta'a gaafii shanan kana keessaayyuu dhiibbaan tokko jiraate yeroo 5 dhiibama jechaadha. Akka warra baharraa dhufeetti dhiibama. Akka Oromootti miidhama. Deebi'ee akka lammiitti miidhama. Namni tokko miidhamuu danda'a. Biyya kana keessatti akkatti dabarsine hunduu beekna. Murtiin akkatti darbu beekna. Akka ammaa kana akkanatti itti haasa'uun waan guddaadha. Kanaaf boo'ichuma kana kan gadadoo kan hawaasa ittiin cinqan kan hawaasa ittiin rakkisan kan guyyaa tokko bakka tokko tettee nama 2 nama 3 yoo baraarte satisfaction isanii waliin jiru. So iddoon kun immoo iddoo hamaadha. Siistama tokko
ammas taana even fooyyessaa deemame malee akkuma isaatti jira jechaadha. Kanaafuu listi deemnee guyyaa 5 taatu baatii 5 taatu waggaa 5 taatu waan bakka tokko teettee waan sirrii waan dhugaadhaa murteessitee galte taanaan satisfactionii mental satisfaction argatta akka ilma namaatitti barnoota kee irraa argatte jechaadha. Isaanis sababa saniin dhaqe. Hogguun leadershipitti as deebinu immoo hoggansi Oromoodhaan nama meeqa jira? Hoggansi Musliimaa nama meeqa jira? Hoggansi maalii nama ani waa shaniin of laalasin jedhee eenyummaa kiyyaa wajjin. So hin qabnu. Trendiin tarillee nuun kennine. Siistemni illee itti nuun galchine. Erga gallees akka barbaadamutti sochoosuun hin danda'amu. So iddoo san hir'ina isaa argee jennaan dhagee nan baradhee hoggansarra hin jira. Waa hoggantaa waa bulchitaa mana keerraa jalqabee jecha hoggansi mana keerraa jalqabeeti isaas sababa saniin dhaqe. Inni kun kan amantiidha. Normaalii amantii keenna ijoollummaa marraa fidadhee dhufee hanga barnoonni tokko ga'uu qabutti barachuun dirqama. Isaas yoo ta'e immoo Islamic study leenjii jalqabarraa hanga dhumatti jechaadha. Inni taanee dhumarra dhufe kunis sababaa malee dhufne. Yeroo hunda yoo argite dhiibbaa garaagaraa jira aviation keessa. Aviation kun siistemni isaa I think mootummaan nu caala hubata natti fakkaata. Siistemni isaa baay'ee wal xaxaa. Kompleksiidha. Labsii irra hin jiru. Labsii mootummaan labsii irra wanni dhodhoggamu kun hin jiru. Dhiibbaan amma asitti haasa'amu kun illee tokko illee keessa hin jiru. Namootatti walgahee fedhii isaanii achitti raawwata. So hawaasni bo'u kun akka sabaatti keessa hin jiru, akka amantiitti keessa hin jiru, akka maalitti keessa hin jiru kan jedhu kun sirriidha. Siistemni nama hin galchu cufaadha. So jenereeshiniin lafaa dhufu kun gaafa taasoo hin ta'ini deebisaa ta'uu qaba mataan isaa. Of qopheessee dhaquu qaba. Tokko ga'umsa barnootaatiin, ciminaan, hojiidhaan. Lammaffaa xiinsammuudhaan. Xiinsammuu victimhood mentality waan yeroo hundaa miidhamaadhaan kan jedhu kana dhaabnee eenyuun na miidhayyuu gaafachuun barbaachisaadha. Maal waan qabuuf na miidhe immoo maal qabateeti meeshaan sun kan ittiin dhukasanii nama ajjeesan moo ka siistama keessaa nama barnoota moo humni sun maali kan jedhu laaluun barbaachisaa waan ta'eef inni jalqabaa nuti cabsiree dhaquu dhabuudha. Inni jalqabaa. 100 taanee dhaqne 10 taanee hin galle 10 yoo arganne gaara. 100 taanee dhaqne 90 fudhatanii 10 akka sabaatti yoo arganne akka namummaatti yoo arganne akka amantiitti yoo arganne jalqabbii bareedaa. Kanaafuu jenereeshiniin maal ta'uu barbaadda hogguu jedhaniin paayilot jedhu sun. Ganama ijoollee kan amma yoo gaafate maal ta'uu barbaadda jetteen paayilot siin jedha jalqaba yookiin dooktar siin jedha akkana guddan. So hawwimaa fi haasa'a qofa ta'ee akkanaaf ni paayilotummaan sun qabatamuu qaba. Iddoon boo'ichaa kunis irraa'uu qaba. Jenereeshiniin lafaa dhufu immoo jenereeshinii boo'icha wal harkaa fuudhu osoo hin ta'in. Miidhaan jira. Of course recognize goona. Maaliif abbaa qabaa akaakayyuu qabaa argaa jirra. Waan nu godhees argaa jirra. Kamma bo'aa jirruufu waan miidhamneef. Itti garuu iddoo ta'etti nuti yeroo hunda qabsoofnee galuu hin qabnu. Yeroo hunda qabsooftee galtaati manatti. Eenyuuf kennitee galta tokko. Eenyuuf kennitee galta tokko. Yeroo hunda diinagdee hojjettee kennitee galuu qabda. Bara amma addunyaan tuni feerii miti. Isiin mataan isii tokko. Tokkoon hojjeta tokkoon nyaata. Tokkoon ifaajaa tokko irraa sassaaba. So amma waliin ifaajinaa qixa qoodamna. Resource distribution isaa qixa ta'uu qaba. Ani kan kaleessaa gaafachaa hin jiru. Sun dhimma isaati. Kanarraa garuu humna kiyyaan, sammuu kiyyaan, hojii kiyyaan akka lammii tokkootti, akka Oromoo tokkootti, akka sabaatti, akka nama amantii Musliimaa qabu tokkootti contribution irraa barbaadamu godhee san booda mirga kiyya ofii fudhadha malee deemee guyyuu xalama galchee galee kaapteenummaa dhiisiiti taaksiin sarviisa nuu kennuu hin dandeettu. Kanaaf kayyoodhaan dhaqee jenereeshiniin irraa baratuuf wanni guddaan taargeetiin isaa hojii isaa mindaa isaa waan akkasii sana osoo hin ta'in ni danda'ama. Tokko ani social science barataa social science natural science miti. Barnoonni natural science barbaada mathematics science calculation even cloud inu calculation ani calculation keessa hin jiru. Garuu tokko gaddeebiin calculation isaas
natural sciences leenjii baradhee fudhachuun qaba itti deebi'ee tokko fiildiin alatti jechaadha. Isa lammaffaati. Iddoo sanitti umriin wal qabatee itti gaafatamummaan wal qabatee sa'a dheeraa achi teettee barattee kan si barsiisu immoo ijoollee babbareedduu xixiqqoo umriin sii gadi yoo ta'u respecti akkuma qabanitti ta'e gatiin ati kafaltu san caalaa sitti mi'aayaa deema. Purposely waan bakka san teettuu fi sitti mi'aayaa deema. Tokko ijoolleen eessarraa akka barachuu qabdu. Haayiskuulii yogguu barattu saabjektiin isin itti xiyyeeffachuu qabdu yoo kaayyoo kanaaf kaate karaa kamirra dhufu akka qabdu leenjisuu. Isa lammaffaati. Qabxiin ittiin seenanis 75 olii kan ittiin baatus achi olii. So namni achi dhaquu danda'u kun sammuun isaa baay'ee brilliant ta'uu qaba. Aktiiva ta'uu qaba. Gifted nama ta'e ifaajee barbaada jechaadha. Fedhii qofa himuu osoo hin ta'in obsas qaba. Kanaaf ijoolleen lafaa dhuftu kun saabjektii maal irratti qophaa'uu qabdi. Achuma dhaqanii ta'uu danda'a jedhanii dorgomanii kufuu osoo hin ta'in jalqabarraayyuu maal dubbisuu qabdi kan jedhu leenjisuu. Dhaqanii immoo bakka san gahanii dorgommii seenamaa. Dorgommii irratti itiksiin isaa maal fakkaata? Dressing code irraa jalqabee jecha dorgommiif gaafa deemtu irraa poosterii kee irraa dhaabbata kee kaatee ka qaama kee irraa furdinnaa fi qal'inna kee irraa. By the way furdinni illee sarara qaba qal'inni illee wannaa qaba. Daangaa qaba. Hojjaa fi ulfaatinatu walitti ida'amee waa ta'aa jedhame. Amma nama kiiloo 120 fidee paayiletii godhe yoo jette awurooppilaaniin xiqqoon sun hin dandeettu. Tireeningii si galee hin dandeettu. So teessummaan isiitu hin fuudhu. Limiteeshinii sanii ol bahee jennaani kaansela godhu. Ammas gadis yoo bu'e nama akka kiyyaa qallaa kana ta'e kana caala qallaa taanaan ani darbee lamaan ta'ee jechaadha. Kunillee vaaliyuu mataa isaa qaba jechaadha. Hojjaan dhaabbanni namaa daangaa isaa qaba. Maaliif wanni hundi siistama kana utaalteen tokko bakka teettu irra poozishinii irra jirtu irraa tokko waan ta'eef. Kana irratti illee namni akkanumaan akka hin jiraanne uf eegee sammuusaa eegee waan saniin barbaachisuuf qophoo ta'ee akka dhufu. Erga seene booda immoo dorgomee erga seene booda nama akkam ta'ee bahuu qaba. Waan jarri hojjetanii itti kennan san ta'ee bahuu qabamoo eenyummaa isaa akka qabate kana qabatee bahuu qaba kan jedhus leenjii barbaachisa jechaadha. Gargariin isaa akkana ta'ee dhaqee akka biraa ta'ee baha. Akka biraa ta'ee baha. Kanaaf kaayyoodhaan ka'umsa kaayyoo dagachuu hin barbaachisu jechuudha. Kaayyoodhaan itti galame waan ta'eef wanni an dhaqee fi irra caalaan jenereeshiniin karaa kanarra deemee at least namni ittiin leenjuu qaba. Jenereeshinii karatti deebisuu qabna. Abbaa biyyummaa kan mirkaneessuu dandeenyu eenyummaa keenya kan gonfachuu dandeenyu iddoo saayinsiin gahe hundaa dhaqnee tokko kennaan yoo qabanne qofa deebii keenya waggaa 10 deebisuu dandeenya isa jedhurraan dhaqe. Waaw, baay'ee namatti tolaa ustaaz. Egaa wanni kun waan keessumattuu baay'ee biraan gahamne jedhamee yaadamu. Akka amma naa kaasuu yaalte immoo wantoota hin ta'u jedhantu baay'atu gara paayileetiitti deemuuf hin ta'u yookaan immoo yoo hafe wayyaa tokko ulfaatina lama akkaataa barnootaa sadaffaa aniyyuu anamma egaa waggaa 10 garaagarummaan ani 33 ustaaz 44 kana ani 33 irra taa'e illee already yeroon umriin kaptiiniif gaafatu darbeera jedhee abdii kutuun jira barnoonni jira hojiin jireenya fiigichi jireenyaa jira yoo nattafi wayya kan jedhee jala muree dhiisu baay'ata tokko dhaloota kan biraa irratti jabeessutti dhimma tokko immoo akkuma kan kee kanatti hin dhiine hin barfanne jedhee kan itti seenee achiif godhee agarsiisu immoo hin jira isa kanas garmalee dinqisiifatama. Daawwattoota kabajamoo ayyaana Arafaa bara kanaa sababeeffachuudhaan mana ustaaz kaapteen Soofiyaan Usmaanitti argamneetti kan dabarsaa jiru. Seenaa isaanii ijoollummaa barnoota isaan kanaa fi kan kaapiteenii balaliisummaa xiyyaaraa isaan kanarraa kaasneetti kan haasaa jirru yeroo baay'ee gara kan wajjin dabarsaa jirtan homaa shakkii hin qabnu baay'eetu hafeera. Mee kaanis immoo iida kabajaa moo irraa haasofnaa ammallee iid mubaarak jenneerraa nu waliin tura.
deebineerra daawwattoota keenya amma immoo kallattumaan Ustaaz Sofiyaan Usmaan sila uffata kaapiteeniitiin turanii gara Ustaazitti deebisneerra immoo kanaaf mul'ina yookaan immoo kan ittiin beekamtii kan amantaa isa kanaan deebi'anii jiru waa'ee amantaa waa'ee jiruuf jireenya dhuunfaa isaanis haga tokko kaasaa wajjiniin turtii taasisna. Daawwattoota kan turtii taasisaa jirtan ETV Afaan Oromooti. Kun qophii addaa ayyaana Arafaa 1446 kan lakkoofsa hijiraan lakkaa'amu wajjin dabarsaa jirudha. Irra deebiin bageettiin isin ga'ee Eid Mubarak jenneerra bakka jirtanitti yeroo eebbifamaa isiniif haa ta'u hundumti keessaniyyuu. Ustaaz ayyaanni Arafaa guutummaa addunyaatti hordoftoota amantaa Islaamaan waggaa waggaan kabajama. Ergaan ayyaana kanaa ajajamuu rabbiif ajajamuu wajjin wal qabata. Akkasumas immoo wareega wajjin wal qabata. Mee akka amantaatti yaadota an kaasee lamaan kana keessa maaltu jira? Rabbiif eenyutu ajajame? Ajaji rabbi barbaade kami? Wareegi dhiyaate immoo kan akkamiiti? Har'a immoo bifa kamiin kabajuu qabna? See kana akkasuma. Bareedaadha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jalqaba amantiin Islaamaa ayyaana lama qaba. Ayyaana Eid al-Fitri fi Eid al-Adha qaba. Ayyaana kana lamii qaba. Wanni achirraa hafee akka amantiitti waanuma namoonni dhuunfaadhaan dalagan irra caalaan isaa amantii kennatti ayyaanni lamiin isa kana. Nabi Ibrahim alayhi salaam yeroo gara Makkaa dhufanii Nabi Ismaa'il ilma isaanii nabiyyii jechaadha. Nabi Ismaa'iliin bakka amma beetiin Ka'baan gurraattiin dhagaan gurraachi jiru kana achi qubsiisan ture. Yeroo sanitti lafti bishaan hin qabdu, nyaanni hin jiru, wanni facaasan hin jiru. Dirree diriira irratti dhiisee siifi rabbiin walitti dhiisee biraa deeme ajajaan jecha. Eenyu Nabi Ibrahim. Ka'baan kun waan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam irratti hojjetamee miti. Or waan Nabi Isa irratti hojjetamee miti. Waan Nabi Allah Ibrahim fi harka isaaniitiin ijaarame. Anbiyoota jechaadha. Ijaaramee san booda ilma isaanii achitti dhiisanii deemanii haati isaa Hajaraa jedhamti. Niitiin isaanii jechaadha. Haadha manaa isaanii achitti dhiisanii deemanii wanni ammanu sirra hajji jettee ati argitu gubbaa isaa irratti deemsa haa ta'u irra naanna'uu haa ta'u fiigicha haa ta'u seera gaafa san geggeeffame san Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam wahyiidhaan bu'ee isa geggeessina isa Nabiyyallah Ibrahim san jechaadha. Nabiyyallah Ibrahim ilma isaanii achi gatanii bira deemanii haati olii gadi fiidee yeroo torba san fiigna kan isiin ilmoo fi gaara san irra baatee ilaalti duwwaa jira bishaan barbaada deemtee fi san booda yeroo torba isiin itti deebisan irra deebinee irratti nuti mindaa arganna jechaadha rabbi irraa akka amantiitti. Iddoo sanitti amma bakka amma zamzam jedhu kun achirraa bahee zamzam jechaan cal'isii jechaadha zim bal jechaadha kan isaa jechaadha zamzam jechaan kan isaa Nabi Ibrahim erga Ismaa'ilin achitti gate booda isin bishaan barbaacha goolii gad deemtu allaattiin dhufteet allaattiin bakka san qotte. Allaattiin sun qottee bishaan kana hogguu baastu fiidee bira dhaqxe allaattiin na jalaa nyaatte jettee hogguu isin bira dhaqtu bishaan burqee jira. Bishaan kuni amma burqee nama burqisiisee hin argine allaattiidha akka burqisiise san booda na jalaa dhumata jetteeti harkaan qabdee akkasitti zim jettee jechuudha. Isiidha Ibraayistiin afaan Ibraayistii haa ta'u afaan Seemiin afaan Arabaa wannan isaa wal fakkaata. Kan walirraa dhaales baay'ee. Farasii hojjette farasuma jettaa qaliilee hojjette qallaal jettaa bahdalaa hojjette baddala jettaa afaanuma Tigreetii fi afaan Amaaraati jechaadha. Addumaan xiqqoo fagaate malee seemintikiidha irra caalaan isaa jechaadha. Kanaaf iddoo sanitti isiin kana goote Nabi Ibrahim of duuba garagalee ilaalle. Yeroo sanii shayxaanni duuka deemeet waswaasa itti ta'uu jalqabe jechaadha. Ilma kee asitti gattee deemtee bakka namni hin jirretti bakka maalitti hin jirretti fudhadhaa. Buna aananiiti bunni gurraachi hin jiru buna doomaa hin dhuynu doomaa jedhama nu biratti. Dooma. Buna doomaa jechuun buna akkana kana nu biratti namni dhugnan gurraacha kana bakka namni sun irraa dhuma hiyyummaadha. San booda hiyyummaan akiraan jiru.
achi booda namni yeroo masan walitti eebatee saa jiddumaani kan daawwattoota kenna ajandaan kenna jiddumaani saa aananii ta'e ilmatan fidanii manatti hidhaniif bakka saniin olitti hin jiru namni tokko buna gurraacha dhuginaan nu biratti irra akhirri hiyyummaadha isa sanii buna doomaa jedhan eebala buna doomaa isaa dhugu arge jennaan khalaas namni walitti yaa'ee gargaarsa fidee dhufu. Loon fidaa ka ilmamu fidee dhufu. Ajaa'iba. Akkana of duraa fogguu isin bira dhufne keessummummaa bunuma aananii nu kennaa malee doomaa nu kennina. San booda Nabiyyallah Ibraahimiin amma dirree mina jennuun ka dhagaan itti darbatamu kana bakka sadiitti jecha jamratul wustaa was-sughraa wal-kubraa jedhanii guddoo jira xiqqoo jira maali jira iddoo sanitti duuka deemee waswaasa itti ta'a kana gooteen deemin ilmi kee du'a maal jedhee Nabiyyallah Ismaa'il dhagaa yeroo torbaatti darbate shayxaana jechaadha darraa deemi jedheeni lammaffaa irrattis akkas sadaffaa irrattis akkas isuma san raawwanna jecha ajaja rabbiin subhaanahu wa ta'ala eega deeme booda eega achirraa Nabi Ibraahim deeme booda ilma isaa kana rabbiin isa qormaatu shayxaanni kun dhaqeeti waswaasa itti ta'eetti haasaa ofirraa osoonuma haasa'uu osoonuma waswaasa ta'uu san booda Nabi Ibraahimin qormaasisutti seene namni kun sitti amanee jira moo hin amanne ilma isaatti gorra'ii jedhiin jedheen rabbi jedhi itti mimee jedheen godhamu hin godhu ilaalta rabbi subhaanahu wa ta'ala ilma kee gorra'ii jedheen Ismaa'ilin jechaadha amantiin hundinuu already kanuma himaa kitaabni hundinuu waan kitaabni bu'e hundinuu irratti walii galu jechaadha. Abrahaam ka Ismaa'il Ibraahim Abrahaam jennetuma waan dialektii isaa wal jala dabarsina malee tokkuma jechaadha. Sana booda ilma kee gorra'iin dhufe Nabi Ibraahim ilma isaa gaafate jechaadha. Ajajni rabbi irraa natti dhufeera ilma kee gorra'ii jedha ra'yiin kee maal ni jedhe Nabi Ismaa'il fa'al maa tu'mar waan ajajamte godhi anis nan sabbara jedhe anillee obsa kiyya in argita hojjedhu jedhe san booda watallahu liljabiin jedha qur'aanni fuudheet ilma isaa gachiifsee bilbaa hogguu inni irra dhaabuu ga'u rabbiin hoolaa takka buusee waan ajajamte hunda raawwatteerta bakka isaa immoo hoolaa tana qalii gumaan kanaan haa ba'u jedhee Nabiyyallah Ibraahimin ajaju so udhiyyaan nu qallu kun waan Nabi Ibraahim godhe san arra godhaa jirra jechaadha. Isii qallu san immoo maal goonaa qallee kophaa kennan nyaanne miskiinan nyaachifnaa wafadaynaahu bidhibhin adhiim jedha qur'aanni qalma bareedaa hoolaa bareedaa finnee bakka san buufne Nabi Ibraahim immoo ajaja isaa fudhatee jira kanaaf inna Ibraahima kaana ummaa Ibraahim kophaa isaatitti ummata jedhe rabbi kophaa isaatitti adda murmate adda jiraate adda ajaja isaa fudhate adda raawwii geesse adda immoo balaa guddaadhaan isa tilmaamne qormaata san darbeera balaan Nabiyyallah Ibraahimin irra gahe sun balaa eenyuutii oli kanaaf rabbi jaalalloo kiyyaa jedhan Ibraahim kaliilullah jedhamee beekamu jaalalloo kiyyaa nama hundaa olitti ulul azma warra jedhamiin warra ergamtoota akka diinii kennaatti ambiyoota 124 oltu ergamee dhaamsa fidee dhufe warri immoo seera fidee dhufe jira seera kennaaf Nabi Muusaan seera fidee dhufe seera ittiin bulmaataantu jira jechaadha kan inni qabatee deemu kaamma nu injiil jennuun wangeel isin jettanii jechaadha kaamma isin nu zabuur jennuun ka tawraat jennuun daawit ka isin jettaniin ከዛ ኦሪት ከይስን ጀተኒን ተውራት ከኑ ጀኑን ዘን አመሞ ፉርቃን ከኑ ጀኑን ቁርአን አጀቻለ ሴረት ዱፌ ኤርገም ንገሩ ነብዮታ ኩመዲበት ኮፍ ዲግደሚ አፉር ጫላቱ ኤርገም ነብዮን ቁርአን ከነሞ አከ ኤርጋቲ ነብዮን ዲበት ኮፍ ዲግደሚ አፉር ኤርገም መለ ነመ ዲግደሚ ሸኒ መቃሳኒ ካይ ቁርአን አረከይሰ ካይ ጀራ ነብዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም ነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም ነብዩ ዮሹ አከሲት ፊደ ኑህ ሉጥ Yusuf Yunus jenna yaw maga akkanu maga gargalchi kaati Yosef jedhi Yusufin illee akkasitti jijjiiri malee akkana dhufe wanni qalamu sun immoo hawaasa waliin miskiina waliin bakka sadiitti qoodamee kaan ofii hambifattaa kaan keessummaa ittiin keessummeeffattaa harka tokko sadaffaa immoo fuutee hawaasa ittiin nyaachiftaa akka amantii islaamaatti utubaa amantii islaamaa jechuun tokko isaa hajjiidha. Hajjiin immoo utubaa islaamaa haa ta'u malee nama qabu qofa irratti dirqama ta'e
jireenyi dhuunfaa keessanii maatiin haalli jiruuf jireenya keessanii dhuunfaadhaan maal fakkaata yeroo barnootaa kana keessa yeroo hojii amantaa kana keessa itti gaafatamnu gaggeessummaa hedduu yeroo jiran kana keessa hawaasummaadhaaf ummataaf birmachuun kuni maal kun hundumaan kanaan yeroo jaatanii kana keessa ooltanii maatiin immoo numa jira. Kana madaala isaa akkamittiin eegdu jireenyi maatii keessanii akkamii ijoolleen egaa amma Oromoon aadaadhaan lakkoofsaan badaa himatu baay'ee kana calla duuba sanillee jirti lakkoofsaan waan himatu maatiis looniis akkana jiruuf jireenyi maatii wajjin qabdani maal fakkaata ishirraa haa haasofnu. Ani maatii dooradhe waggaa 15 akkana darbee ijoollee 9 qaba. Kunoo kanuma argitu kana. Maatiin bifa lamaan laalla. Maatiin gargariin maatii Rabbi eebbisee namaa kennee jira. Kanaati ofii godhachuu hin dandeenye jechaadha. Ati haadha manaa gaafa haadha manaa kee fuutu laallattu haadha ilmaan keetii laallatta. Haadha warraa qofaa miti jecha wanni ati laallattu haadha ilmaan keetii laallatta. Ani maatii horachuudhaaf ani abbaa kiyyattu natti fuudhe. Akka aadaa Oromoo akka aadaa Islaamaatti fuudhna jechuun hin argines hin beekus si arginaan jedhe okee fuudhe waaqa gabaabumatti kanuma. Waan filannoo asiin baana achiin baana asiin baana jedhamee seenee miti ajaja maatiitiin ajaja haadha abbaatiin. Haji Usman Sheekoo gaasmaan isin galatooffanne dabarra. Gara isaaniitiin akkas akkan jedhanii seera godhanii booda haadha abbaa kee ajajamta waan isin jaalattan jaaladheedha inni jalqabaa jechaadha. So utubaan isaa hawaasa maatii haadha abbaa kee ganda kee gosa kee fira kee ardaa kee naannoo keessa jirutti utubaadha jechaadha. So akkasitti fuudhee jechaadha jalqaba. Inni lammaffaan maatii kee kana horachuu fi environmentiin murteessaadha ka keessaa baane magaalaa tokko ganda tokko ollaadha wajjin illee guddachuu baannu haadha abbattu wal beeka. So wannaan isaa walitti dhiyeenyi isaa nama haaraa miti nama naannoo irraa walitti dhufee compromise godhee waliin jiraatu jechaadha. Uumaan isaa tokko. Kanaaf ilaalchi isaas tokko adeemsi isaas tokko kunilleen advanteejii isaa lammaffaa waan fide. Inni sadaffaan ani interesting kiyya barnoota. Maatii barnoota irratti fedhii keessii guutu argachuun kunis carraa guddaadha. Carraa guddaadha. Yoonuma interestii iyyuu ittiin qabaanne interestii nama guutuun waan guddaadha. Kanaaf ani akka kiyyatti tasaakkallaachoo warra jedhanii afaan Amaaraa siin beektaa tasaakkallaachoo soowwachi warra jedhanii warra fiixa bahe warra fedhiin isaa guutamteef akkasittiin of yaada. Tokko waan kaayyoo itti qabu san galmaan ga'uuf wanni na daangessu tokko illee hin jiru. Of course yeroo baay'ee irraa fudhadhaa barnootatti haa ta'u biyya alaa bahuus haa ta'u biyya keessas haa ta'u akka barbaadametti deemuu dhabuun hin jira. Haa ta'u malee maatii na gargaaruudha tokko kana. Inni lammaffaan ani hiriyoota qaba. Ijoollee waliin guddadhe hiriyaallee ta'uu baadhu kanneen hangafaani baay'ee. Garuu namni ammatti asitti argituu fi kan hin argines waan ani barbaadu san bakkaan ga'uudhaaf malee guyyaa tokko maaliif deemtallee jedhanii na gaafatan hin beekan. Especially Bolees Kee Abdul Malik as jiru. Is waggaa dheeraa wajjin jirra. Jiru kuwwanis kan waggaa umrii 12 irraa jalqabnee haga ammaa waliin jiru. Akka tasaa hin jiranii. Jarri kun waan an hojjedhu keessatti waan an yaadu keessatti iddoo garigariitti inumayyuu waan ani gochuu hin dandeenyes waan ani yeroo itti hin qabnes garii isaa kan beeku garii isaa kan hin beeku garii isaa kan hin yaanne jecha waan raawwatan kun immoo qabeenya rabbiin ittiin si badhaasu keessaa isa tokko. Ijoolleen umriin isaanii xiqqaadha yaanni isaanis guddaa hojiin isaanis guddaa barnootaanis ta'ee qabeenyaanis ta'ee hawaasummaanis ta'ee warra amma booda maal barbaaddaa yoo naan jette waan barbaadu garii isaa keessaa xumure isa dhumaa irratti wanni tokko lama wanni hafu lafaan ga'uudhaaf qophoo qabu malee maatii bareedaa maatii eebbifamaa haadha manaa kiyyaas hin beeku
hundu ollaadha. Nu hundi nu ollaadha. Gandatti illee, dhalootatti illee, bakkitti baranne illee, akkitti guddanne illee, akkitti amma jiraachaa jirru illee hundi isaatu wal fakkaataadha. Baay'ee namatti mijate keessaa tokko jechuu hin danda'an. Akkas. Maashaallah jennee raga. Kana caalaa Rabbii qananii fi qanaatee isiniif haa mijeessu. Hawaasummaa keessumattuu naannoo Oromiyaatti iddeewwan birmannaa barbaadan baay'ee keessatti yeroo hawaasni keenya uummanni Harargee buqqa'u yeroo hongeen Booranaa as dhiyoo ture gama daangaa gara Wallaggaarraan rakkoowwan turan yeroo kana hundumaa keessatti sagaleen Ustaaz Sofiyaan Usmaan hafeen beeku. Kennaan kun eessaa dhufee kaleessuma maatiirraa waan argaa guddate qabaa Ustaaz. Amma immoo haga eessaatti limitii haga miitti haga daangaa kamitti deemaa jira. Deeggarsawwan fakkeenya taanu keessa fakkeenya godhannee fudhannu keessaas meenuu kaasi Ustaaz. Jalqaba namni hin rakkatiin wanni guddaan ilmi namaa hin rakkatiin. Diina isaa ta'u. Rakkini asoo jiraachuu baate filatamaadha. Erga rakkate immoo waan kenninu Rabbi nu dhabsiisin. Kunillee isa lammaffaadha. Rakkatees yoo waan kennitu dhabde. Rakkachuu qofaa miti. Miidhamees yoo haaloo isaa bahuu hin danda'in. Isa qofaa osoo hin ta'in keessi dhukkuba jechaadha. Kanaafuu hanga danda'ameen hongees balaas rakkinas Rabbi nurraa qabu jenna jalqaba jechaadha. Erga rakkate immoo Rabbi waan nu dhabsiisini hawaasa keenya Rabbi harka isaa haa duroomsu jenna. Amiin. Inni sadaffaani erga ta'e maal goonaadha? Erga ta'e tokko nu nama ilma namaati. Namni namaaf jiraata. Namaan alattis hin jiraatu. Kophaa isaas deemuu hin danda'u. Hawaasa keessattis nama ta'ee jiraachuu itti fufuu hin danda'u. Kanaaf namni namaaf jiraata. Gara lammaffaatiin nama kana keessaa immoo eenyuun kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Gariin iyyansa qabaa, gariin sagalee qabaa, gariin saba qabaa, gariin nama alaayyuuf qaba. Keenna kanatti yeroo baay'ee yoo as deebinu immoo rakkoo masaa sanuu namni iyyuuf illee hin jiraatu. Rakkachuun homaa rakkoo hin qabu. Rakkoo masan himachuu dadhabuun immoo rakkoo lammaffaatti dabalataati. Kanaafuu seenaan araarama hin qabu. Galmeessee darba. Ijoolleen keenya waan nu har'a dalagne kana bor dubbisuuf deemu. Ani ilma 9 qaba. Ilmaan 9 kun ganama abbaan kiyya maal dalageedhanii gaafachuun jaraan oolu. Seenaan illee inuma galmeessa. Kanaaf hawaasni keenya iddoo garagaraatti miidhamaadha. Natural disaster hedduun hongeen hin dhufa. Kan namni namtolcheen hin jira. Waggaa 7-8 as darban kana irra caalaan isaa kan namtolchee jira, kan uumamaa jira rakkoolee. Kan naannoo Somaaleerraa namtolcheedha namni martuu gaaffii hin qabu namni miliyoona 1,300 torbaan tokkotti buqqa'u jechuun kana waan uumamaan Rabbi fide hin jennu Rabbumattu fide garuu sababaan nama roobni samii bu'eetii miti. Maan meedha no disaster bakka kun beekamaadha. Isarratti uummata keenya qubsiisuu irratti baay'ee dalagne jechaadha. Obboleeyyan keenya dabalannee beekamaadha. Namni sagalee hawaasaa ta'u yoomiyyuu beekamaadha eenyuun ifa galaadha jechaadha. Gatiin sun kafalamee manni baay'een ijaaramee Xaafootti mana baay'eetu ijaaramee Bishooftuutti mana baay'eetu ijaaramee Baalee Roobeetti ijaarreerra mana 38 akkas ijaaramee gargaarsi immoo Sulultaarraa jalqabee Buraayyuurraa jalqabee Xaafoorraa jalqabee as gaara kana kaalam gana kanarraa jalqabee buqqaatota as gubbaa jiran qubattoota nu qubattoota jennaanii lafuma isaaniirraa lafa isaaniitti qubatan waan ta'eef qubattoota jennaanii buqqaatota hin jennuuni deemee bishaan gurraacha warra qubatan irraa jalqabee Bishooftuu warra jiran irraa jalqabee nama baay'eetu gargaarsa guddaa keessa ture. Adde Caaltuun jirti gargaarsa guddaa gootee kantiibaa Laga Xaafoo turte yeroo sanitti Gannat Abdallaa jirti kantiibaa Bishooftuu turte Jayyoon Harargeedha Afeeyaayii turte sun asin maqaan jalaa Roozaan Adde Roozaan jirti
achi sulultaa turtee as burraayyuu Salamoon Fayyee fa'aa dura warra jirutti jira natti fakkaata. I think jara jira. Addi Xayyibaan immoo Shashamannee turtee bishaan gurraacha irratti sittuu wajjin qubsiisaa ture. Baalee yeroo sanitti I think Abdul Hakim ta'ee nama biraa ta'e hin beeku. Bulchaa godinaa tajaajila baay'ee kennanii bulchaan godinaa sanatti fakkaata. Isa ta'e isa dura nama jiru hin beeku. Jara ture. Manni san iddoo sanitti manni sun achi jira. Guyyaa tokko dhaqnee guyyaa san gaafanne. Guyyaa san lafa 40 fidanii kunoo isinii kennanii asumarra nu qubsiisaa jedhanii mana 38 achirratti ijaarame. Isa qofaa miti. Gargaarsa nyaataa. Gargaarsa nyaataa egereen nama 67 yeroo tokko keessa gargaare. Nama 67. Nama 67 akka dhaabbata tokkotti yeroo tokko gargaare. Isatti sin dhaabne. Boottee bishaanii ka bishaan irraa ittiin dhugan daawwee sarar Baalee 2023 model jecha 2023 00 finne 2016 immoo boottee lama achi qaba. Daawwee qaachanii fi gara daawwee sarar kana I think yoo magaalaa addaan baase ana addaan baase hin beeku garuu boottee 00 model isaa 2010 hunda 00 bin yeroo sanitti miliyoona 5,200 bitame. Kunis gara miliyoona 5 yoo bitame ka dhumaa kunillee san booda immoo furmaata waaraa barbaachisa. Yeroo hunda hawaasa gargaaraa deemuun hin danda'amu. Yoo nama gargaarra illee hin dandeenyu waan torbaan tokko bulii 15 gargaarra malee waan ji'a tokko gargaarta malee nyaanni kun homaa fiduu fi waan hin dandeenyeef guyyaa eeggatee dhufa. Waggaa darbee dhufa. So gadi teenyee mari'annee maal haa goonu jennaan hawaasa kana iddoo inni jirutti bishaan baasuuf hin dirqama. Bishaan baasuudhaaf qorannoo hogguu geggeessinu qorannooleen gariin kan argisiisu bishaan kan jiru meetira 400 irra. Meetira 400 qotuudhaaf immoo maashinni meetira 500 ol qotu jiraachuun dirqama isaati. Magaalaa kana keessa deemnee barbaanne hin dhabne. Kaanee Dubaay deemne. Emireetii dhaqnee maashinoota laallee maashina 400 olii dhabne. Zan Turkiitti ergine. Turkiis maashinni akkasitti dhufu hin jiru. Maashina tokko qofattu meedrookiin qaba. Meedrook dhaqnee kadhanne Jamaaliin jechaadha. Jennaani boolla tokko 2-3 isinii baasa maashina isinii kennuu hin danda'u nuun jedha. Kanaaf kasaa gara 600 ta'e akkas qota. Suma akkasitti deemnu dhumarraa maashina tokko arganne maashinni meetira 800 qota. Maashina 800 qotu kana immoo qarshii barbaada. Oluma kaanee kenninee fiduu hin dandeenyu qarshii barbaada. Isaaf baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Darribee bira deemne. Pirezidaantii baankichaa bira dhaqnee obbo Darribee gaafannee obbo Darribeen gatii isaa ilaalee qaaliidha. Haa ta'u immoo waggaa 6 keessatti kadhadhaati. Hawaasa Oromoo irraa qabeenyi kunillee ka Oromooti sunillee ka Oromooti. Kuni qotee bulaa Oromootu ijaarate sunillee kan beelaa jiru qotee bulaa Oromooti. So qarshii isinii kan kennaa interestiin garuu hin jiru zeeroo isinii godha. Wanni itti dabaltan tokko hin jiru. Dhalli hin jiru aga waggaa 6tti isinitti hin laakka'u. Waggaa 6 booda hin kafalanne taate immoo carraan qabdanii dhukkubni kawalooti rakkoon kawalooti isinii bitan hin jedhe dubbisnee geessinee akkuma jedhe immoo raawwatee maashina meetira 800 gadi qotu arganne jechaadha. San bitannee biiroo mootummaa irra caalaan gargaarsa bareedaa nu godhe keessattuu kaffaltii qaraxaatiin wal qabatee gumruukni laayisensii garaagaraa baasuu irratti baay'ee tajaajila bareedaa nu kennanii maashina ooniin godhannee gara miliyoona 35 irraa kafalleerra. Waggaa 6 osoo hin gahin jechaadha. Miliyoona 35 qabeenya amaanaadhaan namatti kenname san kan immoo fedhiidhaan namaa bitame kan yaada walootiin bitame kan tajaajilli isaa hawaasaa kan egereen immoo eenyu volontirii namni waan kana dhaabe tokkolleen durgoos hin fudhatu oolmaas hin fudhatu eenyu nam tokkos fedhii namni achirraa qabu hin jiru. Erga kana ta'e immoo hawaasatti iyyinee jaran nuu bite jennee baankii gamtaa hojii gamtaa Oromiyaas obbo Darribees godaanaas warra yeroo san achi keessa jiru jechaadha. Warra dhugamaan laphee isaatii onnee isaatii
ummata kana gatii kennee waan san tole nuun jedhe hunda hawaasatti baasnee himannee hawaasni walakkaa isaa nurraa kafalee jechaadha. Baankii masaniyyuu deebisaa jedhee nurraa kafalee kanafis waan uf dura kafalamu garuu ammaaf maashinni bu'ee Boorana jira. Agriimentii isaa Baaleen tu mallatteessee gaafa san jalqaba immoo bakka hongeen Booranaa bakka hawaasni kenna sirriitti itti miidhame san duraa dhaqu jedhamee achi deemee achi jira qonnarra jira jechaadha. Kanaaf tajaajilli hawaasummaadha. Tokko dirqama lammummaati, dirqama namummaati, dirqama sabaati, dirqama akka hawaasa miidhamaatti. Miidhama oguu jennuun seensisii gala hawaasni kuni Boorana livestock isaa beekamaadha akka Afrikaatti. Jibuutiin horsiisa looniitiin. Jibuutiin loon 800 dhiyeessiti qabdi. Average amataawii jechaadha akka wannaan isii. Garuu kan dhiyeessitu miliyoona 3 waggaatti. Isiinuu kan oomishuu dandeettu 800 qofa. Miliyoonni 2 fi 200 asirraa deema. Akka biyyaatti garuu isitu riikardii ittiin qaba. Qabeenya as jiruun jecha. Uummanni loon kun guutuun irraa deemu, yuunivarsiitiin qabu, karaan qabu, hospitaala gaariin qabu, infraastiraakchariin tokkochi keessa hin jiru. Gaafa roobni samiirraa dhaabbate achumaan dhaabbate jireenyi isaa jechaadha. Kanaafuu siistemoiitu akkana godhe malee qabeenya isaatii miti. Yookaan immoo uumamaan waa dhabeetii miti. Yookaan safuun aadaan isaa badeetii miti. Siistemoiitu akka inni yoomatu godhaa jira jechaadha. Loon achi guurama, gaalli achi guurama, wanni jiru hundi achi guurama, karaan irra deeman hin jiru. Qabeenyi kun guutuun achirraa baha, nama biraa nyaachisa, nu bira darbee biyya alaa nyaachisa, alaa immoo doolaara nuu fida, hospitaalli keessa hin jiru. Isa kanattu laa gargaarsa waan jedhamu kana gargaarsa qofaa miti eenyummaa keettu keessan sitti mul'ata. Hawaasa kanas si mul'ata. Hangafa Oromtichaa, hangafa uummata Oromoo Boorana ta'ee san booda hospitaala bareedaa tokko achi keessaa dhabuun. Dhabaaf miti istiraatiijii dhabuudhaaf. Irrumatti hojjetame malee ati amma harka 67 qamadii si koomandoo irraa fuutee 7% akka biyyaatti. 67 biyyattii tana daabboo nyaachisaa san booda Baalee keessaa hospitaalli hin jiru yoo siin jedhan akkasuma. Kanaafuu maaliin gargaarre maaliif hin gargaarre maa qaama keellee ciccirtee kenniteef bari. Kuni amma gaafii gargaarsaa qofaa miti. Gaafii eenyummaattu keessa gaafii hawaasummaa qofaa osoo hin ta'in gaafii kontentiin isaa xiqqoo farzar kana caala achi yaaduu si barbaachisu. Anaa kee jechuun ni qabda bakka wanni biraallee yoo godhuu fi dhabdee guyyaa eeggadhu gaafa guyyaan deebisee si deebi'a. Ammaaf garuu sirraan fadhee osoo hin ta'in seenatti illee nan galmeessin rabbi biratti illee nan gaafatiin si jira waa si godhu yoo dhabeette akka Oromoon jettu sanii hiyyuun gaafa fira argatte boochi jedhu. Achi duran boottu jedhan aga fedhe yoo ta'e abbaan fedhe tumullee hin boottu. Gaafa nama isaa arge garuu gaafa qaama isaa arge kanuma hin dubbisin kanuma namni harkaan hin tuqin. Si jira waliin jenne malee gargaarsaan irra caalaan isaa garuu si jira naa jiraadhudha. Guddaa galatoomii Ustaaz daawwattoota keenyaa egaa kuni carroomuudha. Lakkoofsonni maallaqa amma yoona Ustaaz kaasaa turan hojii deeggarsaa, hojii hawaasummaa, hojii tola ooltummaa bakka itti waa hanqate bakka itti rakkoon uumame qaawwa baname cufuudhaaf kan isaan itti tattaafatan tokko beekamtii qabaniin hawaasa keessatti fudhatama qabaniin ummata yookaan immoo gama amantaatiin gama barsiisaniin fudhatama argataniin beekumsa argataniin qabeenya argatan hundumaan ummata isaanii biraa guyyaa tokkollee dhabamaniin beekanii kun carroomuudha. Nama akkasii ta'uunis immoo rabbi biraa eebba gaafata gara laafina gara bal'ina gaafata. Egaa isa kana siif haa tursu rabbi caalattu fedhii kee kan hafe immoo caalattu si haa guutuu jedha Ustaaz. Kun amantaan gama amantaa Islaamaan qofa otoo hin taane amantaan kan jedhamu hundumtiyyuu kan barsiisudha. Duudhaan keenyas akka uummataatti duudhaan nuti qabnu akka amma dura sa'aatii bunaatti kaasaa turre namni yoo buna gogaa dhuguurra gahee namni buufateet loon fidee fi aannan akka dhugu taasisa. Kuni duudhaa uummataarraa dhufe jechaadha. Duudhaan uummataas kana hima.
amantaan illee kana hima. Kanaaf amantaa yeroo tokko ayyaana guyyaa tokko guyyaa lama eeggannee qofa namaaf birmachuun namaa ta'anii dagachuun barbaachisaa miti. Kanaaf bal'inaan hojii deeggarsaa fi hojii gargaarsaa hojii tola ooltummaa guddoo isaan keessa jiran kan nuti kaasne ammallee gurmaa'insa hegeree dhaabbata tola ooltummaa hegeree keessatti qooda fudhataa jiraniin warra ummata isaaniif jedhe idaa fudhate ta'aniiti kan isaan jiran kan nu kaasaa jiran. Egaa kun hundumtiyyuu waan ofii fi itti of amansiisanii kan itti deemanidha. Lama immoo kennaa gaafataa jechaan. Kennaa gaafata namaa ifuu gaafata. Ustaaz kan hundumaa Rabbi waan isinii kenneef guddaa carroomtaniitu dhaloonni immoo gama amantaanis jiru gama kaaniinis jiru waa hedduu isinirraa barata jedheen abdadha. Turtii wajjin taasifneef baay'ee gammadeeraa daawwattoonnis waa hedduu akka irraa baratan homaa shakkii hin qabu. Wanni hafee jennu yoo jiraate tarii kaasuu dandeenya. Wanni hafee hin jiru. Akka Oromoon jettu sana anatti hafee fi malee wanni hafee hin jiru jettu. Yakkoota nama sadiittu daawaa goona jedhanii gara Wallaggaa kana deemanii qabaman. Tokko Baalee, tokko Shawaadhaa, tokko immoo Wallagga. So karaa hogguu deeman karatti qabanii waraqaa eenyummaa shakkootiin hin qabdu. Akkanumaan deemanii qotta jedhanii galchamaniidhaatti. Mana galchanii uummanni bahee eega. Jarri waraqaa hin qaban. Olaalan kan Booranaas akkana yaa dhufe la deeme loqoda isaatiin haasaa jira. Ka Garanaa Shawaas loqoduma isaatiin haasaa jira. Akkana ta'ee tooyii maaloo ta'e. Ka Baalee kun immoo jidduu taa'ee kanallee dhageeffatee kanallee dhageeffatee kana deemaa bula. Ganama dhaban sagantaan badee sagantaan erga badee booda namni dhage. Namoonni wayii dhufanii qabamanii akkana waan isaanii hin beekamu waraqaa eenyummaan qabanii to'atamanii jiranii. Uummanni fiigee dhagee. Waan biraan jenne dubbisaniiti akkamumatti bultan jedhanii wayi rakkoo wayi wanni isinirra ga'ee jira akkamii bultan jedhan akkatti bulee qaba afaan Oromootti hiikaa bulee kana wal simsiisanii hawaasni tokko akka ta'u loqonni isaa akka addaan hin fagaanne bal'ina lafaatirra afaan ofii kunuunsanii saba ofii kunuunsanii akkanatti to'atanii asiin ga'uun kun waan guddaa. So recognitionin nu hafaadha tokko wanni ani jechuun barbaade warra gatii kaffalee kana seenaa dalagee umrii isaanii gariin isaanii ilma hin qabne gariin isaa haadha mana hin qabne qabsoo Oromoo keessatti eenyummaa ofii kabachiisuu keessatti gatii kaffalan kanaaf recognitionii kennuu irratti inni waan jiruuf dhaloonni lafaa ol dhufu osoo hayyuu isaa kunuunfachuu danda'e osoo barnoota irraa fudhachuu danda'e seenaa isaa asoo irraa galmeessuu danda'e kitaaba maxxansiisee asoo irraa hambifachuu danda'e waraabbii irraa fudhatee asoo seenaa galmeeffachuu danda'e karaa san irra deemee beekumsa isaanii san immoo haala amma jiru wal qabsiisanii haala hammayyatti jiru irratti qophoo godhuu asoo danda'anii recognition irratti asoo tokko kana inni dhumaa wal danda'u irratti beeki addunyaa tana irratti wanni irra caalaa nama dhibaa beelaa son ta'in quufa namni quufa hin danda'u beela inuma danda'a yookaan laaffisee kuffisa yookaan obsa itti hora yookaan dirqamni nuun obsisiisa jechuudha namni gaafni inni uf hin dandeenye gaafa quufi tokko quufallee asoo dandeenye at least ka darbeefis ka jijjiiramni dhufeefis ka haalli tokkotti jiru quufa kanallee danda'uun barbaachisaadha quufa in essence namni hundi wal bira hin quufu yookaan tokkottu keessaa hayyuu ta'a yookaan tokkottu keessaa barnoota guddaan bakka gaarii ta'a ka barnoota guddaa argates xiqqaa asoo tuffachuu baate ka aangoo bareedaa argates isa hin qabne asoo tuffachuu baate kan immoo hawaasummaa keessatti jaalala horates jaalala san asoo qabeenyatti hawaasaatti nu jijjiire kanaaf recognitionii walii kennuu bira taree iigoon asoo cabuu danda'e wanni guddaan hawaasa keenya irratti dhiibbaa fiduu danda'u iigoon cabuu asoo danda'e recognition asoo walii kennine bakka asoo walii kennine barataa keenya asoo gargaarre dhumarratti osoo wallakkofne wal beekne hayyuu meeqa qabna barataa meeqa qabna beekaa meeqa qabna staatiksii hooggansa baasuufu hooggansa baasuufu lakkoofsa qabaachuu si barbaachisa osoo beekne wal beekne hayyuu hagam qabna beekaa hagam qabna saayintistii meeqa qabna namoota immoo value add gochuu danda'an nama akkamii qabna kanallee asoo beekanne ka mana ollaa jirullee asoo beekanne
keenna ta'ee orma nurraa ta'e kan afaan keenna dubbatu kan keessaa bahe kammoo xiinsammuun isaa aanaa isa bira jiru miidhamaa kana inni mataan isaatu understand gochuu hin dandeenye. Kanas asoo xiqqoo dammaqsannee zamana dheeraa keessa dhufnee hadoodaa dhufnee zamana baay'ee keessa miidhama keessa uummata ture. Oodiit wal goonee bareedaadha. Kan achirraa nafe immoo barumsaan cimaa bahaa hawaasa keessan gargaara bira dhaabbadhaa jaalala walii facaasa ulfaadha. Fadha galatoomaa Ustaaz Sofiyaan Usmaan egaa dura Ustaaz Kaapiteen jechaa turre kana garuma Ustaazitti harkisaa dhufne dhumarratti daawwattoota keenya Ustaaz Sofiyaan Usmaan wajjin haala jiruuf jireenya keessumattuu barnoota wajjin wal qabatee gulantaawwan hedduu isaan dabalataa dhufan hammatee irraati dubbanne carraa ayyaanaa kanaati. Otoo nun kana dubbanne illee yeroon isaa nun ga'een ammoo gulantaan kan biraa cimdiidhaan immoo dhufaa jira. Kanaaf asumaan kaadhimamaa dooktaraa ta'uu isaanii PhD gosoota lamaatiin ammoo gara xumuraatti dhiyeessuu isaanii odeeffannoo arganne irraa isinii kaasna. Isa immoo carraa sanaan illee waan hafe hedduu isaarraa dubbanna gaaf tokko. Akkas goona Rabbi immoo warra gaafa siinuunaa jedhu ayyaanni Arafaa Eid al-Adha ayyaana jaalalaa, ayyaana gammachuu, ayyaana milkii kana caalaatti gonfattan kan waggaa kan baranaa kan bare hegere isiniif haa ta'u maatii hundaafis isiniifis jenna. Turtii wajjin taasisnetti guddaa gammannee jirra. Maqaa daawwattoota televezyiinii ETV Afaan Oromoon maqaa ummata ayyaana kana kabajaa jiru maqaa daawwattoota keenyaa hordoftoota amantaa Islaamaan guddisnee isin galatoomfanna. Umrii fayyaan milkiin kana caalummoo hordofee haa dhufu jenna. Eid Mubarak irra deebina. Allah ibarik fiikum. Waaqesiniin ga'e kan baranaa kan bara eegale. Hayye Ustaaz yeroo hunda nama baratu barnoota amantaalee nama barsiisu barnoota ammayyaallee kan biraa dabalataa dhufa sartifikeetni manatti hin baay'anne mee akkamii si gahee hin jenne? Laa beekumsi nagahee wanti jedhamu hin jiru namni haga addunyaa tanarra jiraatu beekumsuma dabalataa deema. Innammoo nama uumamaan kennaa addaa qabu jaalala diinis qaba jaalala barumsas qaba. Kana wal qabatee barumsi wanni nagahee jedhamu hin jiru haga gaafa biyya seenatti jechuudha. Akka haadha warraatti yeroo baay'ee egaa nama jabaa tokko nama milkaa'e tokko dudduuba kan wajjin dhama'u mana keessaa kan ijoollee qabuu fi haadha warraa dubartii jira jedhama. Maal fayyin gargaartaa isa kana nuu himi? Wallahi waan hedduu ofumaa of gargaara. Garumaatii isaa ijoollee qabu irratti ijoollee kunuunsa irratti wanni guddaan kana mana keessa ka jiru. Ani namni tokko namni dhiiraa tokko mana keessa deebi'ee kana dalaynaa yeroo nuyi isa hin gahu. Kun irraa qabatamee jennaan gara barumsaattis gara hawaasummaattis gara maatii ofii kunuunsuuttis gahaadha. Zi waan kana irraa cufa jechaadha. Guddaa galatoomii xumura irratti bageettiin siin ga'ee kan jechuu barbaaddu karaa televezyiinii keenyaa meedhaaman. Haadhatii yaaddee Shuree Haji Hasan, abbaa kiyya Sa'id Muhammad, abbaa manaa Ustaaz Kaapiteen Sufiyaan Usmaan, akkasumas haadhatoo Shiqoo Aliyyi Abdurroo fi ummata addunyaa irra jiru hundaayyuu bageettiin isin ga'ee jechuu barbaada. Hariiroo agaarfaa wajjin qabdanii qe'ee wajjin qabdanii xiqqoo ishee nuu kaasimi. Nu qe'eematti guddanne sababuma barumsaatiin as dhufne malee ummatuma naannoo tokkooti ummatuma ollaa tokkooti. Anas na guddise. Abbaa manaa qofa osoo hin ta'in kan na guddisiises akka abbaa manaattis akka hiriyyaattis akka obboleessaattis akka hundatti wanni akkasii hin jira sanitti ilaalla. Qe'ees asis hedduu kana deddeemaa jiran. Adnaan Kadir Abdoo jedhama. Abukaatoo fi gorsaa seeraati. Manneen murtii Oromiyaa fi manneen murtii federaalaatitti. Almost waggaa 12 13 darbaniif ogummaa kanaan uummata tajaajiluutti jira. Anaa fi Ustaaz Sufiyaan almost wal argine yoo dogoggoriin waggaa 9 10 hin ta'a. Yeroo kana keessatti ingidihi waan hedduu waliinis dabarsinee jirra waliinis arginee jirra. Waa'ee Ustaaz Sufiyaan
ibsuuf ingidihi reefu wanti hedduun jedhamee jira waan san caalettiin ibsitu argachuu dhabuu mala garuu waanuma ta'e kaasuudhaaf akka naa ta'u Ustaaz Sufiyaan nama hawaasaaf kenname nama hawaasaaf jiruu isaa jiraatee ammas jiruu isaa hawaasa kanaaf kennee jiraataa jirudha. Tariitii seenaa barumsaa isaa kaasee irratti yoo dhageettee jiraatte barumsi baratame hundinuu sababa qaba. Sababni isaa mootuyyuu hawaasa. Hawaasaaf baratame, kaayoon baratame, almost kaayoo ittiin barataa ture sana mootuyyuu nama galmaan gahee kaayoo isaallee jiraataa jirudha. Kitaabonni isaan barreessan mootuyyuu bu'aa hedduu hawaasa kanaaf kitaabota buusanidha. Gama hedduun wantoota hedduu nama hawaasa kanaaf ta'e nama hawaasa kanaaf kenne gara jiru hawaasummaa isaaniitti yoo deebitu mootuyyuu gaafa hiriyaa taatuuf hiriyaa gaarii hiriyaa of sii kennu hiriyaa si jaallatu. Maqaan koo Abdulmalik Xahaa jedhama. Sufiyaan hiriyaa kiyyaa obboleessa kiyyaa hangafaati. Garaa haadha tokkollee baanu ilma biyyaati. Waa hedduu kiyya Sufiyaan anaaf. Sufiyaan ibsiyoonaan jettee Sufiyaan hayyummaan umrii qofaan hin dhufu hayyuudha. Jaarsa biyyaallee gootee jaarsa jidduullee nama jaarsummaa laaluu danda'u. Yaada mohataa nama qabu namni fudhachuu dandeennaan rakkoo kam keessattuu yaada mohataa nama maddisiisuu danda'u. Nama yaada biyya ijaaruu danda'uuf keessaa qabu. Uumamaan Rabbiin ammoo yaada sammuu bilchaattuu sammuu guddaa Rabbi kenneefi onnee bal'aa gara nyaattii qabdu uummataan qarqaaraan qabu. Sufiyaan maatii isaa biratti yoo dhufte ammoo abbaa gaarii abbaa warraa gaarii ilmaan ofiitiif abbaa gaarii haadha warraa isaatiif ammoo abbaa warraa gaarii ta'ee nama jiraatu. Sanirraa ammoo inni mul'atu jira. Ani qofti himuun hin barbaachisu sana osoo ta'uu baatee wantoota amma xiqqoo argaa jirru kana uummata mul'ate kana arguun hin danda'amu ture. Nama gaarii akkasiiti. Nama of dura sammuu biyya kanaafis maatii isaatiifis nuufi hiriyaa isaa kanaafis waan guddaa umrii Rabbi isaa kaa'u nuuf fiduu danda'u. Yaada guddaatu isa keessa jira. Gifted, naturally gifted dhugamaan. Gaafa walitti dabalamee isaan biyya tokkotti haadha lannuu malee haalli jireenyaa hojjaan nama baasa. Gaafa argeen dynamic sammuu dynamic ta'e akka qabu dhugaan arge sammuun takka beeyta oolmaan isii yoo gaarii hin ta'in si harkaa fashaloyti. So bakka isa madaalu akka ooluu qabu oolmaan kun sirriimi yoo xiqqaate namni tokko yaada bitachuu danda'uu qaba yoo gurgurachuu dadhabe. Bakka yaada namaa tuffatu yoo ka jiraattu taate yaada tuffatamaa san gaddeebitee bitta malee namni yaada kee bilchaataa san bituu hin jiraatin gaddeebitee chirchaaroo dalayda. So gaafa waan san arge xiqqoo isiyoonni kun guddatuu qaba yaada jedhuuf kaafame homa argerraa waan hubadheerraa jecha. So Sufiyaan nama dhugaman kennaa Rabbi kenneef hayyuudha beekaadha. Sufiyaan kanuma kanaan ibsa. Ijoolluma agarfatte argite. Agarfatte jechumatti madrasaa tokko waliin qaraanee ollaadhallee kanuma. Agarfattu akkamitti beekamame wajjin egaa dhattee beektu uummanni akkamitti ilaala Sufiyaan? Sufiyaan ijoollummaa isaatti kaanu isaa gadillee taanu nama ofii isaatiif haajatee yeroo nam tokko waa'ee daldalaan beeyne daldala gabaa keessa deemee dalagatu wantoota namni hin hojjenne mallaqan fidan jedhamee yaadamu namni hin yaanne hojjetee ofii isaatiif danda'u. So abbaa irraa nama barbaadu miti. Nama ofii isaatii ufumaa dalagatee uf danda'ee barumsaaf illee ufumaa waan ofii bitachuu danda'u tokko nama yeroo sanuu wantoota biroo argisiisaa ture irraayyee akkas ture biyyatti yeroo ijoollummaa madrasaa yeroo qara'u warroota top 3 keessa tokkorraa haga 3 yoo xiqqaate baay'uu barumsaan illee madrasatti illee warra badhaafamu.